isiniif abaayatu. Egaa akkuma yeroo darbee waadaa isiniif galee ture guyyaa har'aa kanaa waan bareedaa tokkotiin walitti deebinee jirra. Innis kaameeraa bareedaa yeroo ammaa kana viidiyoo bareechee kan waraabu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kaameeraan sunis beest kaameeraa jedhama. Kaameeraa kana akkamittiin akka itti fayyadamnu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Isinirraa kan eegamu maal beektu? Hamma xumuraatti barumsa kanaa hordofuudha. Egaa kanatti aansuudhaan yeroo jalqabaatiif chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa. Mallattoo bilbilaa fakkaattus ol godhadhaa. Qophiin yookaas wanta asii darbu dafee akka isin bira gahuudhaaf jechuudha. Warri sabiskiraayib gootan kana duraa miseensa yookaas maatii keenya taatanii jirtan immoo laayik sheer gochuudhaan qophii keenya hordofaa jajjabeessaan isiniin jedha. Dhuguma barumsa baay'ee gaggaarii baay'een isiniif qopheessaa jira ammas jechuudha. Kanaaf baay'ee galatoomaa. Dhugaa dubbachuudhaaf barumsa waantan arge yookaas waantan ofii kootiif itti fayyadamu isiniif qooduudhaaf dudduubatti hin deebi'u. Kanaafiyyuu kallattiimaan amma utuu hin dubbiin dheeressin gara barumsa Tolee, egaa kallattiidhaan barnoota keenyatti seenna. Egaa kaameeraa waliin ilaalla guyyaa har'aa. Kaameeraa bareedaan isa kamidha yookaas akkaataa kamiitiin itti waraabbanna kan jedhu kaameeraan irra sitti agarsiisuu barbaade waliin ilaalla. Egaa silkiin hunda keessaniyyuu kaameeraa mataa isaatii qaba. Fakkeenyaaf bilbilli gaafa bitamu kaameeraa qaba. Garuu kaameeraan appilikeeshiniidhaan buufannu siitingoota adda addaa of keessaa qaba. Kaalarii of keessaa qaba. Wantoota adda addaa of keessaa qaba. Kanaaf gaafa kaameroota akkasitti fayyadamnu viidiyoon keenya baay'ee bareeduu danda'a jechuudha. Egaa kallattumaan gara pileestoorii keenyaa deemnee kaameeraa kana ilaalla jechuudha. Pileestoorii kana keessa kallattumaan al tokko erga tuqxanii booda akkaataa kanaan isiniif ba'a pileestooriin keessanii. Pileestoorii warri iimeelii hin qabne pileestooriin keessa isiniif hin banamu. Iimeelii yoo itti galchitan pileestoorii isiniif banama jechuudha. Yoos malee irraa buufachuu hin dandeessanii. Kanaaf jalqabaa sarchi bakka jettu kanatti al tokkoof ni tuttu bakka kanatti best kaameraa jettanii barreessitu. Sorry. Naannoo kanatti best kaameraa erga akkas jettanii barreessitanii akkaataa kanaan isiniif fida jechuudha. Akkaataa kanaan isiniif fida. Jalqaba irratti kan argamtu kanaadha. Kaameraa baay'ee bareedaadha. Kaameraa kana keessa isaa seennee ilaallamee an jalqabayyuu instaal godhadhee waan hin jiruufi fuuldura isaatti 2022 jettanii barreessuu hin dagatina. Gaafa beest kaameraa jettanii barreessitan fuuldura isaatti 2022 jettanii barreessuu hin dagatina. Yookaas immoo akka amma iskiriinirra argaa jirtan kanaa kaameraa biroo jettanii 2022 jettanii yoo barreessitan akkaataa kanaa isiniif fida jechuudha. Egaa open jennee keessa seennee ilaalla. Erga open jennee keessa seennee kunoo haala kanaan nuuf fida jechuudha. Kaameraan kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan namatti toludha. Akkaataa amma argaa jirtan kanatti mee siitingoota baay'eetu jiru kunoo akkuma argaa jirtan siitingoonni kun siitingii kaameraan kun of keessaa qabudha. Laayitii dabaluudhaaf qannasuudhaaf kan nu barbaachisan laayitoota baay'ee qaba. Mee achi keessaa siitingii isa kanaa fudhannee waliin ilaalla. Siitingiin kun kalarii adda addaa jijjiiruudhaaf kan nu gargaarudha. Siitingiin kun jechuudha. Amma awutoottan deebisa. Inni sirriin isaa kunoo isa kanaadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo akkaataa kanaatiin jira. Baay'ee bareechee waraabaa jira jechuudha. Yoon isa lammaffaa kanarra kaa'ee kalarii kana naa fida. Akkasuma jijjiiree itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Utuma viidiyoo waraabaa jirru kaalarii isa achumaan hojjechaa deemuu dandeenya jechuudha. Wanta hojjechuu barbaanne tokko. Akkasuma laayitii dabaluu yoo barbaanne immoo kun cina kanatti kan argamtu kana jechuudha. Al tokkoof ni tuqna. Achi keessa seenne laayitii dabaluu barbaanne hin dabaluu dandeenya jechuudha. Akkas harkisne dudduubatti deebifne qannasuu guutuu jechuudha. Ni dandeenya. Keessi isaa kana fakkaata jechuudha. Kaameraan kun baay'ee ulfaatu.
Asis siitingiin kun jirti. Siitingii kana keessaas wantoota baay'ee sirreeffachuu dandeechuuf fakkeenyaaf gaafa viidiyoo waraabbachuudhaaf jettanii namni isin waraabu hin jiru yoo ta'e yookaas ofii keessaniif waraabbachuudhaaf daqiiqaa akka isiniif lakkaa'u gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf kunoo time off jedhee jira. Fakkeenyaaf kunoo off jedha sekeendii 1 2 3 mee sadiirra kaa'een isinitti agarsiisa. Sadiirra kaa'eera amma fakkeenyaaf kunoo amma sadiirra ergan kaa'ee waraabuu akka jalqabuuf maal gochuun qaba? Mee okeedhaan ilaala. Laa kunoo dhagaa sadiitti lakkaa'ee jalqaba jechuudha. Waraabuu jalqabee jira jechuudha. Akkasuma amma barbaadde irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Kaameraan kun baay'ee kan namatti toludha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaataa amma xumuraatti waan nu dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa guddaa eebbifamaan isiniin jedhaa. Barnoota biraatiin amma walitti deebinutti baay'ee turtii gaarii.